jiitu Oromiyaa jiitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiitu yaa Oromiyaa. Lafti irratti dhaabuudhaaf karoorfame hektaara 61,000 ol ka ta'u adda bahee qophiin boollaa yeroo ammaa kanatti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaa jechuudha. Qophiin boollaa haaluma karooraatiin parsantii naannoo 75 akkas ta'u adda bahee jira jechuudha. Naannoon boolli itti dhaabatu GPS'dhaan kan adda bahee jira. GPS malee adda bahee jira jechuudha kan mangaasu kun jechuudha. Akka qabatama godina keenyaatti hojii 15 irraa eegalee biqiltuu dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Haala qabatama godina keenyaatiin agirookoolojii godina keenyaatiin jechuudha. Isaaf jecha hojiiwwan dursan hojjetamuu qaban kan jedhu kunniin hojjetamaatiin kan turan ta'uu isaati. hojiiwwan waggoottan darbanii hojjetamaniin akka aanaa keenyaatti gandoota 26 irratti biqiltuu hedduminaan dhaabnee jirra. Qonnaan bulaan kunuunsa isaallee cimsee yeroo ammaa kanatti qonnaan bulaan faayidaa irraa argatee jira. Naannoon kun akka ammareefu agartanii qaccaanuu daalachisan ture. Ammaa fi mootuu kun waggama tokkichatti akkatti bareedee dachii kana muru gammachiisee namnu akka dhufeetiin nu bira taa'u ta'e ijaanuu kan nu laalu ta'e kan irratti illee nu gargaaru ta'e wanni fayyadamnee hin jiru marga kana hin gurgurannallee kan irraa hafe kaan hin mootu hoolota sanni nyaachifanna kana jalaa godhataatiin. Bara kana biqilaa miliyoona 8.2 qopheessinee boolla biqiltuu gandoota hundarrattuu bifa mobilizationiitiin hubannaa sirriitti kan baroota dabranii irraa fudhataa dhufe waan ta'eef qonnaan bulaan sirriitti kan hojjetaa jiru ta'uu isaa bara kanas qophii gahaa taasifnee kan itti deemaa jirra. Biqiltuuwwan barootan darban dhaabne jiru. Biqiltuuwwan dhaabbatan kunniin dhaabanii qofti biraa galuun galma waan hin taaneef hawaasni keenya biqiltuu dhaabbate san kunuunsaa eegumsa barbaachisuuf godha. Achi keessaa immoo hawaasni keenya waan fayyadamuu qabu fayyadamaatiin kan jiru lafa tuttuqarraa bilisa ta'e keessatti marga hamachuudhaan damma keessa horsiisuudhaan bu'aawwan gurguddaa argataatiin jira jechuudha. Uummata bira darbee hojii dhabdoota hojii hin qabne waldaadhaan gurmeessine akka godina keenyaatti nama 800 ol ka ta'u waldaadhaan gurmaa'ee hojiiwwan amma jedhe kana horsiisa dammaarraa marga hamurraa faayidaa argataa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Aanaa keenyatti bara kana naannoo miliyoona 10.8 karoorfanne kanarraa hanga ammaatitti raawwiin keenya naannoo miliyoona 9.5ti. Biqiltuun kunniin biqiltuu gosa adda addaati. Bara kana keessattuu xiyyeeffannaa mootummaatiin wajjin wal qabate biqiltuun nyaataaf namaatiif oolus kan immoo multi purpose trees jennu kunniin asirra jiranii dhaabbiidhaaf
akkaataa ittiin toluu danda'utti iddoo dhaabbii filannee buufata GPSdhaan fudhannee naannoo saayitii 11 irratti lafa hektaara 924 ta'u kan GPSdhaan alaatittis naannoo buufata dhaabbiidhaaf ta'u 52 qopheessineerra. Kanaaf akka waliigalaatti biqiltuu bara kana qophaa'e kana yeroo isaa akkuma ga'een dhaabuudhaaf hawaasas sosochoofnee boollis qophaa'ee jira iddoo hundatti. Biqiltoota iddoo kana keessatti bu'aa fi eegasii kanneen iddoo kana keessatti asitti kunuunsinee bu'aa fuuldura irratti argachuudhaaf kunuunsatiin jirra. Waa'ee biqiltuutti irratti olaalle haala qilleensaa inni amma isarraa akka ba'u oksijiinidhaan kaarboon daayoksaayiidii baafnee oksijiinii isarraa fudhanna. Kanaafuu jiruu lubbuu ilma namaatiif barbaachisaadha jechuudha. Haala qilleensaallee olaalle rooba isaan harkisa jedhaa warri saayinsii saniin argachuu hin dandeenye jechuu barbaada. Qonna godinaatitti biqiltuu qopheessaa jirra. Biqiltuu qopheessuun ifaajee guddaadhaani. Boolli qophaa'aa jira. Boolla qopheessuun ifaajee guddaadhaani. Kana hunda akka goonuuf biqiltuu dhaabuudhaaf. Akkuma jedhan biqiltuu dhaabuun galma isa dhumaatii miti. Galmi isa dhumaa biqiltuu dhaabbate kana kunuunsinee uwwisa bosonaa keenya daballee jijjiirama qilleensaa addunyaa raasaa jiru kan akka biyya keenyaatti shoora taphachuu qabannu taphachuudha. Kana cinatti ammoo faayidaa bosona keessaa argamu, faayidaa lafa tuttuqqaa irraa bilisa keessaa argamu argachuu waan ta'eef hawaasni keenya kana yaada keessa galchee biqiltuu dhaabbate kunuunsa walirraa hin cinne akka gochuu qabu, eegumsa barbaachisu gochuu akka qabu ka jedhu kana carraa kanaan dhaamsa dabarsu.